siyaasaa fi qabsaa buleessa obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoo waamichaa OBN isinii taasisee kabajaan fudhattanii yeroo qabdan irraa waan nuu qooddaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Waan naaf eertaniif anis isin galateeffadha. Ulfaadha. Egaa dhimma marii biyyaalessaa kana giddugaleessa godhannee dhimmoota tokko tokko kaasnee waliin mari'anne obbo Leencoo. Meegaa bu'uurumarraa marii biyyaalessaa kana sirnoota darban yeroo isin qabsoo hidhannoos ta'e isa booda geggeessaa turtan yaadi isaa jira ture dhimma marii biyyaalessaa kana maaliif immoo milkaa'uu dhabe yoo jira ta'e mee kanarraatu jalqabne. Hin turre mariin biyyoolessaa kun sadarkaa addunyaatti kan inni as bahee murteeffatame dhuma lola qabbanaawaa booda 90moota keessa biyyootii baha Awurooppaa sirna paartii tokkoon buluurraa gara dimokiraasiitti ce'uu keessa walgahii xarapheezaa naannoo ta'anii wal mariin akka sana jalqabee itti aansee kibba Afrikaatti sirna apartaayidii dhumatee gama dimokiraasii mirgi walqixa dhala namaa maddu keessatti walgahiin akkasii godhamee sanaa as babal'ate. Amma biyyoota sirna baay'irreerraa gara sirna dimokiraasiitti ce'an hedduu keessatti haala aanjeffachuudhaaf kan deddeemsifamu. Biyya Itoophiyaa keessatti wanta akkasii carraaqamee hin beeku. Carraa gaariitu dhufee carraa kanatti fayyadamnee bu'uura dimokiraasii kaa'uudhaan gama dimokiraasii ce'uu irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhee namana. Malee yaada akkasii garuu dhiyeessitaniittu yeroo qabsoo keessa turtanii waan kun mariin biyyaalessaa biyya kana hin fayyisaa ijaarsa biyyaa keessatti murteessaadha kan jedhu yaadamii jira ture simbira. Nu akka adda bilisummaa Oromootti yeroo sana Oromiyaa walabaaf hojjenna turre. Kanaafi waan walta'iinsa sadarkaa Itoophiyaatti nu barbaachisa wanti jedhamu yaada keenya keessa hin turre. Booda garuu ana ejjennaa kiyyaan jijjiiree walabummaan Oromiyaa kun yeroon isaa dabreera. Itoophiyaan jijjiiramteetti naannoon gaafa Afrikaa jijjiirameera sadarkaa addunyaattis jijjiiramni dhufeera. Kanaaf federeeshiniin sabdaneessaa kun dimokiraatawuu irratti haa hojjennu kan jedhu ejjennaa sanan fudhadhee dhuma irratti sababa sanarraa kan ka'e adda bilisummaa Oromootiinis walii wajjin turuu hin dandeenye. Marii biyyoolessaa kan deddeemsisuudhaan isa akka gaariitti qabuudhaan riqicha dimokiraasiin nu ceesisu jaaruu danda'ama kan jedhuun amanaa isa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Tole amma sirna wayyaanee keessattuu waggoottan 30 darban keessa inkaa ture yaadisaa keessattiyyuu bakkeedhaas immoo hayyoonni tokko tokko barbaachisaadha mariin biyyaalessaa araarri jedhanii kaasaa turan. Mee dhuguma kutannoo qaba moo yeroo sana mee keessattiyyuu sirni wayyaaneedha dhimma kana kan inni deddeebisee kaasaafii ture maaliif garuu milkoofne akkasin immoo ilaalaa jirtan isinis? Jechuun wayyaanonni dimokiraasii irraa haajaan qaban isaaniin hin fayyadu. Sadarkaa isaanii gadi buusan malee oliin wayyeessu. Qawweedhaan dhufan. Qawweedhaan bulchaa turuu barbaadan. Yoo danda'an ammas deebi'anii qawweedhaan biyya bulchuu barbaadu. Kanaaf isaanii wajjin hin deemu mariin biyyoolessaa dimokiraasiitti waan deemsisuuf dimokiraasiin immoo isaan waan hin fayyanneef irraa haajaan qabanii dhimma hin qaban irraa. Amma Oromoon hoogganuu qaba marii kanaa fi riqicha dimokiraasiin nu ceesisu jaaruu kanarratti Oromoon dursee hojjechuu qaba, hoogganuu qaba,
maaliif dantaa isaati isa fayyada. Humnoota biyya kana keessa jiran keessaa kan dimokiraasii hin sodaanne dimokiraasii irraa dhimma qabu Oromoo qofa. Oromoon immoo lakkoofsaan guddaadha. Tokko lammaffaa aadaa dimokiraasiin qaba jedhee himata. Kanaaf dimokiraasii irraa waan sodaatu hin qabu. Kanaaf carraa gaariitu jira amma marii biyyoolessaa kanatti akka gaarii fayyadamnee ittiin hojjennee riqicha dimokiraasiidhaan nu gahu ijaaruu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kan ammoo Oromoon hoogganuu qabu ka jedhuun qaba. Qaamoleen Oromoo tokko biratti amma shakkii jira marii biyyaalessaa kana irratti. Tariiti yaadi isaa qaama biraarraa dhufee akkamiin ilaalamaa mirgi Oromoo gaaffii Oromoo as keessatti deebi'uu dhiisuu danda'a kan jedhu akka shakkiitti kan ilaalan jiru. Mee shakkiin kun maalirraa madda dhuguma immoo jiraa? Jechuun ani Oromoon shakkiidhaan deemurra waan amanu lafa kaa'ee wanti inni amanu kun isaafis akka tolu saboota hafaniifis akka fayyadu ofas amansiisee saboota Itoophiyaa hafanis amansiisee deemuu qaba malee of qirqirfachaa of cinqachaa deemuun kun nu gahuu qaba. Yeroo itti mirga dimokiraasiitiif ibsinee ifatti qabsoofnu malee yeroo of qaqqaanfachaa of cinqachaa rakkachaa qabsoo Oromootiif haasofnu miti. Amma Itoophiyaafis federeeshiniin sabdaneessaa kun dimokiraatawuun Itoophiyaafis hin fayyada, Oromoos hin fayyada. Oromoon qubsumaan walakkeessa jiraateetu politikaadhaan moggeeffame. Amma politikaadhaanis walakkeessa dhufuu danda'a. Qubsumaanis silumayyuu walakkeessa jira. Kun walirra aanuu danda'a ammaan booda yoo tarkaanfiin gama dimokiraasii deemuuf ce'uuf milkoofne Oromoon bakka isaaf tolu qabata jechuudha politikaa Itoophiyaa keessatti. Oromoon qooda isaaf malu politikaa Itoophiyaa keessa taphachuu jalqabuun immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana tasgabbooftuu jabduu tokko see taasisa. Waan ittiin doorsisantu dhumata. Haga amma namni Itoophiyaa hubuu barbaadu hundi dubbii Oromootiin doorsisa. Dhugaa waan qabuuf Oromoon qubsumaan walakkeessa ta'ee lakkoofsaan hundarra caalaa guddaa ta'ee garuu akka saba bicuu tokkottitu qabamee hagammaa gahee cunqursaa mootummoonni wal duraa duuba dhufan Oromoo qofamti saboota hedduurraan gahan irraa kan ka'e qurrama baay'ee qaba Oromoon. Garuu akka bicuutti of ilaaluu kana dhaabuu qaba. Dhaabee mirgi ani barbaadu mirgootuma saboonni biraas barbaadanii jedhee of amansiisee akka sanatti marii biyyoolessaa kana dursee hunda caalaa qophaa'ee dursuu qaba, hoogganuu qaba ka jedhuun qaba. Oromoo keessattis mariin deddeemsifamuu qaba. Maaliif Oromoo keessa gaaffilee garaagaraa irratti wal hin taane. Amma qabsoon kun eessaa ka'e eessa ga'e har'a maaltu itti aana ka jedhu irrattis wal hin taane. Qabsooni Oromoo waggoota 50 60 ol